وأذكر الجنة لفرج جدد من بس لفرج جدد من وليد رجوهم دان دجاجة جو دوجا موسم إنجن بيتو هي إنجي ولا إنجي نيفر أمال ما غنجا هي يجون أكسيسة ندار الشمر كفوني خبجمتوتا هردوتوتا جالتمتوتا تشاينا لا تتافي شو قبي بشنسي سوفي بوهارسو وإرا برتن جنة أبدن نقبني وان إسينين يعني جروف keessummaan keenya kan irraa kan nuti irratti ergamu abbaa chaanaala ejjennoo show isaa waliin gaafiif deebii bifa bashannansiisoo ta'aniin qabannee waan dhufne hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Kana dura yeroo jalqabaatu osoo na sin gaafatin maqaa kee ibsite maqaan kee Yaziddiin Jamaal Jaamatteetu maqaa kee ibsite ammallee irra deebii mee nuuf ibsi maqaan kee guutuun eenyu siin jedhama? مكان كي عزالدين جمال المان جامع لا مقالا قبودي بكما تدا تسنتين دال بكما تيا غير تسني جيجو أنا سجمتين دال بكا تيا غير تسنتين دال نعرف جتين دال تني أيه أجا فجما غافي هاي مي غافين كنيا هنجل كذا كتو مال الرد بتهتي china la youtube banachuu dandeessee jettime isa kana bifa bal'aadhaan ibsaa. china la youtube jechuun durumarraa hawwiin naqeessatti ture bifa artiiti waa jechuun gammachumatti ture waa hojjechuu tana nin jaaladha. Yeroo duraatiif china la isaan youtube yoo tokko baneetiin ture waggaa lamaa waliif achirratti viidiyoo hamma ta'e tokko maxxanseetiin ture. china la isaan hedduu nan gammachiifne bakka ijoolleen teenyaas takka takka maqaan isaaniis akkamatti beektee ijoollee booda china la sanarratti viidiyoo san galakkisee viidiyoo san nama meeqaa daawwatee waggaa tokko guutuu keessa viidiyoo san nama 48 qofa daawwate. Nama 48 daawwate gaa'ee namni 48 ta'an kun waan guddaa ture. Wallahi hedduun na gammachiisee jidduu san keessatti achi booda china la jidduu kanatti obboleessa keenya Usaama Mahammad tokko achi dura Usaama Ziyaadoo china la kana gizii waggaa gee china la kun hedduu nama biraan ga'u china la kana bira biratu nan jee fuudhee tumaan banadhee china la ejjennoo shoo kana jiru kana maqaan akka kanan na keessa dhufe maqaan jechuun an maqaa wanni irraa maggaafadhe waan kanarratti china la ejjennoo shoo kan jedhu kana maalirra ajjettee yookaan maalirra dhaabbatteeti ejjennoo sana maaliif moggaafachuu dandeenyee gabaabsi daawwattoota kan jennu ta'e. Baata karra jenne lafarra jedheetumaan baasee lafarra jedheetumaan akkan ol jiyee eessee yoo jennee isa geenya jedheetumaan akkasitti ejjennee fagaanne jedheetumaan baasee inshaallah murannoo waan jiru samarratti hayyeme ama gaafii gara gaafiilee waarsootti deebine gaafiileen teenye tun dhugaa yookiin soba yookaan jecha tokko qofaan nuuf deebitu. Gaafiin teenye san jalqabaa akkaneettu osoonii fi Izzuddin Jamaal ta'uu baate Jamaal kan eenyutti ta'a ture? Gaafii sana asoo Izzuddin Jamaal ta'uu baate Jamaal kan eenyutti ta'a ture? Ammoo Jamaal. Jamaal asoo Izzuddin Jamaal ta'uu baate Jamaal kan eenyutti ta'a ture? Usaaba saya. Asoo ana banta booti bar gaafi meesirri sirruma. Gaafi sirruma. Asoo Izzuddin Jamaal ta'uu baate eenyutti ta'a ture illee akka Jamaal eenyutti ta'a ture akka biga. Gaafi tana mee qoyiga usaaba suba. Asoo Izzuddin Jamaal ta'uu baate Jamaal kan eenyutti ta'a ture qarabbii ta'a qabu. Beitume garuu dhaabbume uummata kana dhaabbume jedhee beitume dhaabbume biiroo mee wifi siin jedhe dhaabbu beitume mee biiroo wallahi waan hin beekne maana gaafatta duuba hawga lakkisime hawga gattaa inurra dhaabbu amma gari dhaabbu sanii miti dhaabbu ati waan hin beekne maana gaafatta atoo waan hin beekne kamitti hin deebiin hangaan itti cinqaminaa biira hawwa dhamma gaafii taasisu dabarime khayri kanaan hayyeme gaafiin teenya isin lamada gaafiilee bu'aarsitu keessa akkam jettiin beektaa jechi islaamummaa wiliidha ragoo hundaan dagaagaju dhugamoo soba jechi soebii ilmaa sheekamee roomu inshaallah fadhii rabbiitiin ni dhugoomaas ni dhugoomsinaas inshaallah asumaan soebii sheekamni biroo wallahi mucaan sun nama hedduu dinqisiifadhu jabaadhu inshaallah wanni ati hojjettu galma ni geessi
hojii nuti hojjetnu keessatti illee nama fakkeenya nuti ta'e jedhee yaada galatoomii inshaallah ni dhuga. Hayyee gaafii sadaffaa gaddu osoonii fi sooshaal miidiyaan jiraachuu baate sheekni ati beektu sheeka kam qofa. Osoo sooshaal miidiyaan jiraachuu baate Sheekni ati beektu sheeka kam qofa. fadhii rabbiitiin ishee Maamad Aliyyi deebi'e. Sheekota sana malee nama biraan hin beekaa dhiiroo. Jechuun laal osoo sooshaal miidiyaan jiraachuu baate hangaan deemee fi ijaan arke qofaan beeka ture. Osoo sooshaal miidiyaan jiraachuu baate sheekotiin gurguddoon bakka biraatti as dhufte tulleen achirratti agareetiin sagantaa akkanaati guyyaa akkanaa bakka akkanaa jira jee achi dhaqa waan ta'eef namni ni beeka jee yaadu osoo sooshaal miidiyaan jiraachuu baate sheekotiin ni beeka jee yaadu warra asitti nu barsiisaa jiranii fi warra miilaan deemee bira dhaqee karaa biyya baay'ee kana fa'aa isaanuma jeetii yaade malee nama biraa isaan beeka sooshaal miidiyaan bar niimaa rabbiin nuu kanne. Niimaa rabbiin nuu kanne baga nuu kanne. Inshaallah baga nuu kanne. Hayyee ammallee gaafiin itti aantu kam jetti namoota keessaa namoota akkamiitu namoota amala akkam qabaniitu siif hin taane. Laal namoota amala akkam qabuutu nuti naaf hin taane ni beektaa. Ani fi illee amala sannumaan qabaa. Yeroo ni fi ati asumas beekuu namni tokko karaa irra gizee wal agartan yeroo ati dubbiste nama akkanumatti mataa lafa qabee deemu tokko asumas beekuu kan. Asumas beekuu akka namas hin beekne. Asumas beekuu akka namas hin beekneetti useetuma si bira dabaru tokko. Namni sannaan ta'u wallaahi haqaan si mammaas narraa duwwaa. Laal amalaan niin qaba jeesan kanaa miti beeka. Yeroo namarra bilbilaan fa'a bilbila yeroo hedduu amala kiyya kanarraa namni maal narraa jibba ni beektaa. Amala namni narraa jibba jee yaadu. Yeroo narra bilbilame bilbila kana yeroo hedduu inni cuftaa fa'a jaaniitii namni amala san namni narraa jibba jeetii yaade. Garuu ana amalaan namarraa jibbu nama asuma wal beeynu akkasumas hin beekne nama bira dabaru tokko amala san hin jaalatu. Hayyee akkas taanaan ati hayyee rabbi asirra iseenna mee osoonii fi jechi ejjennoo jedhu jiraachuu baate chaanaala kee maqaa maal jettee moggaafatta? Osoo jechi ejjennoo jiraachuu baate jechuun jechi kun beektee waan nuti uumne miti. Osoo jiraachuu baate jechi ejjennoo kun afaan Oromoo keessa jiraachuu baate maal jettee moggaafatta? Afaan Oromoo keessa osoo jiraachuu baate moo makuma kiyya irraa hin moggaafatta. Izaa shawuu jeesuma moggaafataa takka akkasuma godha izaa hin fide. Gaaffii tana immoo naatu si deebisa. Osoo jechi ejjennoo shawu jechi ejjennoo jedhu jiraachuu baate dhaabbata shawu jetteeti moggaafatta ture. Dhaabbata. Ejjennoo fi dhaabbata jechuun takka. Murannoo jechuun fakkaata bakka wanni ejjennoo jedhu. Ejjennoo jechuun wanta takka ejjetanii ergamuu dhalate fakkaata yookaan dhaabbatanii ergamuu. Ni ta'a bakka. Akkasuma fakkaata. Hayyee gaafiin itti aantu akkam jettee ni beektaa? Osoonii fi haadha kee yookaan abbaa kee yookiin obboleessa kee keessaa nam tokko ajjeesuu yoo baatte si ajjeefna siin jaani isaan sadeen kana keessaa eenyu ajjeefta? Wallahi nama tokko ajjeesee hin dura malee. Ifi duuta? Wallahi hin dura. Ati ammalii duutaa ifi? Wallahi hin dura abbaa kiyyaa fi obboleessa kiyya ajjeesuu irra. Akkuma dur na wajja garuu nama na ajjeesu sanillee ifirraa dhorkuuf hin tattaafadha. Akka inni na ajjeesne ifirraa hin dhorkuuf hin tattaafadha. Hayyee gaafiin itti aantu akkam jettee ni beektaa? Gaafiin itti aantu akkam jettee ni beektaa? Hin beektu haa? Hin beektu haa? Eenyu hin beektu? Hinji malee hin jennee bara amaluma keenya hii jechuun ture. Akkasiisa? Ni daallee. Hayyee akkasiisa? Osoo ati warra keessaniif hangafa ta'uu baatte hangafni warra keessanii eenyu taate? Shayii bitaa. Beetu. Shayii bitam? Kanarra dhalatee san. Sirra dhalatee san ta'a? Hayyee. Hayyee. Gaafiin hafte moo? Hafte hedduu hafe. Intiroo gabaabtuu tana booda walitti deebinaa gaaffiileen keenya kan hafan itti fufaa hanga dhuma sagantaa keenyaatti waliin turaan afeerraa keenya. Tole gaafiin xumuramtee jirti na fakkaatti inshaallah mee maal jettan? Sabuu gaazexeessaan ana moosi. Barsiin naqannee akkamitti xumuramuu sii beekte?
hayyee Waan kabajamtoota barate hordoftoota gaa'imni jaalatamtoota chaanala tattaaffii sha'u gaafiileen qabannee dhiyaanne har'aaf hanganuma isiniin jecha hanga gaafiilee biraatii fi sagantaalee biraatiin walitti deebinuu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Mee dhaamsa akka malee tatteetii salaamtaa adda jeeti mee dhaamsa qabdu mee? dhaamsa moo dhaamsaan an qabu inshaallah bakka yaaddini geessaa guyyaa tokkootis waan akkatti asirra fiddee gaafii jajalloo nagaa batte haala sumaan irraa hin qabala achirra si baasee jabaadhu si jechuun barbaada asumaanuu chaanala tattaaffii sha'u warri linkii kana jala jirtan warri daawwachuu jirtan chaanala tattaaffii sha'u subscribe godhaa jajjabeessaa wal haa jajjabeessunuu isin jechuun barbaada atillee jabaadhu tattaaffiin ta'e bakka ni geessisin jaa salaamtaa inni isin hin jeegaayee inshallah qophii biraatiin hanga walitti deebitanii walitti deebinutti nagaan nuuf turaa jirin.